maali seetan kaleessa ani kaameeraan qabaachuu ture kaameeraan viidiyoo yeroo takka takka isiniif dalaguun qabaachuu ture so kaameeraa san tuna jalaa wanti ta'e bijibis ta'e wanti leensin isaa biyya kana maaltu jira seetan magaalaa guddoo jira akka markaatoo finfinnee san jechuu bakka meeshaalee hunda itti argattu meeshaalee elektirooniksii bakka itti tolfisiifattuu fi meeshaalee hundaa'uu bakka irraa argattu so ani bakka san duraan illee meeshaa achirraa waan bitanu jecha bakka san ittiin deemaa ture eriyaa kiyya Arif wajjin akka deemnu wal dubbannee galgalumaa uu deemne inni ammoo sa'a salaa deemuu deemnu san hojii qaba gara istuudiyoo deeme ani ammoo inni na wajjin numan deeme jechuudha so ani ammoo giseen bakka san deemu waraqaa tiyya seera waa hunda guuttadheetiin deemu jira ifiyyoo karatti gartee poolisiin na gaafattellee waraqaa biyya kana keessa ittiin jiraadhu guutuun qaba waan takka rakkoon hin jiru jechuudha san qabadheetiin deemu jira so bakka Muhammad Najib bakka jaaniin tu jira bakka meeshaalee elektirooniksii irraa bitan namni hedduun ni beektan jeetii yaadaa keessattuu namni waan kaameeraa fi dhimma sooshaal miidiyaatti wal qabatu bitaa turtan bakka san ni beektanii gaafan bakka san dhaquu meetrooniin deemee gaafan ol bahu poolisiin na qabde kaleessa akka yaadutti rakkoo jiran fakkaate biyya kana keessa poolisii fi seekuriitiin biyya kanaa magaalaa kana keessa deemaa turanii achirraa na qabanii kaameeraadha amma dubbiin rakkoo tan hundi dhalee kaameeraadha akkuma hundi keessan beektan namni biyya tana keessa turtanii fi namni biyya tana keessa jirtanillee ni beektanii kaameeraa waan fedhe maalii fi aruuzan taane karaa irratti wal qabdee suuraa kaasuu hin dandeessu kaameeraa fayyadamuun hin danda'amu sababa kanaati bakka namni aruuza itti godhatuu fi bakka yeroo gammachuu itti kabajatan adda addaa biyya kanatti kireeffattee bakka san dhayitee achitti viidiyoo dalaydaa suuraa kaate jechuudha kun waan beekamaadha kana waan hin beekuuf ammoo ani kaameeraa kiyya boksii keessa kaadheen deemu jira boksii keessaan baafne ani fannifadheetu man deemu jira jechuudha so na yaamanii kaameeraa maaliif ati maaliin dalaydaa naam waan jiru na gaafatanii kana dura illee yeroo hedduu bakka san dhaqeetiin beekaa kaameeraa kanallee achumarraa binnee yeroo dheertuu dura meeshaalee jijjiiruudhaaf meeshaa akka ifaa waan akka waanuma ati namni sooshaal miidiyaa irra hojjetu takka yuutuubarri tokko hojjetu itti fayyadamu guutuu namni achumaa bitaa even miidiyaaleen biyya tana keessa jiranillee hundi bakkuma sanii meeshaalee fidatan jechuudha so ani akkasuma jeetiin deemu jira waraqaa tiyaniin qaba gaafan achi ga'uudha gaa kaameeraa maaliin hojjettaa manaa jaaniituma akka salphatti na qabanii poolisii biyya tanaa beektan gisee dura hanjamoo nama godhanii waraqaa tiyanii ilaalanii Itoophiyaa jennaan waa'ee saddannaa aadaa takka wantidha bishaan Itoophiyaan irraa itti kana wal qabsiisanii na gaafachuu eegalanii kaameeraadhaan maal hojjettaa ati akkas osoo jaaniiti seekuriitiin biyya kanaa warri huccuu poolisiin uffanne uummata wanti qabatanii deeman reediyoo qabatanii deeman tokko dhufanii isaan na gaafachuu na qorachuu eegalanii kaameeraa ni fuudhanii kaameeraa meemoorii nuu keessa hin jirtu uumaa keessa hin jiru soo silkii tiyanii fuudhanii viidiyooleen tiyyata takka takka tananii amma dura hojjedhee ni jirtee miti waan takka takka tiktok irratti namni hojjetu waan silkii keessaa danda'amsin hedduutu jira so viidiyoolee san ilaalanii viidiyoolee san amma akka shakkitti qabatanii viidiyoo tana waan siyaasatiin wal qabsiisan siyaasaa akka nama magaalaa tana keessa deemee kaameeraa waan adda addaa waraabee mootummaa Itoophiyaati fi siyaasan biyya tanaa ni beektanii walitti xiqqoo wantidha viidiyoo akka namaati waraabee biyya Itoophiyaatti erguu waraqaan tijalleen Itoophiyaa jettii waa'ee bishaaniitii fi kanaa wal qabsiisanii dubbii guddisuu eegalanii achirraa na fuudhanii an akkasii mitiyyee waa hunda ittiin himee viidiyoon afaan isin nama hiikullee isin yaamuu jennaan nama ati yaamtuun amannu so nama afaan Oromoo irraa afaan Arabatti nu hiiku kabiraa barbaanna yaani viidiyooleen silkii keessaa qabu silkii tijallee paaswordii akkam banu itti himanii san duratti ammoo yeroo na qaban sanitti ani dubbii furuudha yaalii godheetin ture tanaatana jidduu ammoo yoo jarra kun na qaballee yoo kanaan deemanillee teejee bilbilaatin ture Arif irratti Arif na jalaa hafe kana saayiba kiyya inni silkii na jalaa kaasuu hin dandeenye dhumarratti ammoo erga dubbiin jabaattee jarri seekuriitii dhufee makiinaa jira makiinaa daawwitiin gurraattiitu jira alaa namni keessatti hin agarre sun keessa na naquu deeman kadhadhee sadarkaa ni bakka ani akkana rakkoo nama kanaatii nama baqataa akka waa hedduu dubbadhee jara kadhattuutti sadarkaa anaa jiru Arif narra dawwalee jechuudha sa'aata nagaa silkii yookaan kaasee dubbisu aboo jarri tokko kana na qabanii kaameeraa manaa minjaanii na qabu jiranii bakka otoo bakka niminiif na harkaa fuudhee jechuudha silkii so
nu walitti haasa'u jiru waan yeroo sanatti jarjaree hoogganan waa itti himu akkana aboo ariif uummanni tokko na qabaniiti dafaatii bakka akkana naa dirmadhaa naa jiru jiru silkiin harkaa fuudhee silkii tiyya fuudhee paaswordii akkana irraa balleessu natti himee wanti tuqe jechuudha filaayit mood godhee xayyaara tuqe san booda gaa silkiin tiyyallee ni cufamtee makiinaa san keessa na kaa'anii deemanii poolis isteeshina naannoo san jiru na geessanii Ogaachi na geessanillee poolis isteeshinni naannoo sanii bareedaadha dhugaa dubbachuuf uummanni achi jirullee hedduu na kabajanii bakka na geessan bakka amma silaa ganda keenya kana taatees bakka durii fi wanti itti hidhamtu hedduu nama miidhanii namni asitti hidhamee ni beekaa ani ammoo bakka na geessan bakka aangoonni gurguddaan itti hidhamu abbootii qabeenya na fakkaataa uummata gurguddaa itti hidhamaa bakka qulqullina qabdii bakka bareedu na geessanii amma gaasan booda dubbiin dhufte gaasan booda dawwalanii naashinaal seekuriitii minaa amni doolaa yaaniin biyya kanatti dubbiin achi geessee achirraa dawwalanii akka nama ashabbaarii wayii qabetti dubbii teenya gurguddisanii soo xabaqaa barbaaddadhu naan jedhanii baruu wanti irratti dhiyaataa xabaqaa akka barbaaddatu viidiyoolee tiyya fuudhanii akka ragatti akka achirra dhiyeessanii fi viidiyoo akka hiikan silkii tiyyanii fuudhanii dubbii guddisan jechuudha. Wanni takka ammoo namni biyya kana keessa jiruu fi namni biyya kana deemallee ni beeka namni takka dubbiin isaa national security dheeyte amni doolaa bira dheeyte gaafa ifin biyya tana keessaa bahuudha UN illee haa ta'u sponsor illee haa ta'u deemuu ka'ee faayila santu itti ba'a nama hedduutu akkasitti even airport irraa deebi'ee rakkoon hedduudha jechuudha mana hidhaatti illee dafteen baatu dubbii irratti barbaadaniitu moontii jaan uummata Masrii biyya kanaan beeytanii waa exaggerate godhanii so ani amma carraan tokkochi hin qabu edaa sila halkan edaa san achi bulee rakkoo biraati jechuudha ganama koortirra na dhiyeessanii abbaan alangaa himata achirra narra banaa nama hayyama malee kaameeraa magaalaa tana keessan deemu akkas jeeti dubbii guddisuu deemanii xabaqallee laalladhu naan jaanii waan akkasiiti jechuudha diigalee ani amma carraan tokkochi hin qabu edanu akkan tahitee mana hidhaa san keessaa bahuudha yoon sila halkan san bahu baadde sila arraan tana dubbiin achi geessi jechuudha dubbiin sadarkaa guddoorra geessi jechuudha so ani san booda gaa kanin achi keessaa bahuudhaaf tattaaffii adda addaa godhuu eegalee bilbilallee naa kan nuti didanii akka namatti hin bilbillee nin kadhadhee jara natti wal jijjiiranii na qoratanii gubbarraa illee uummata seekuriitii gurguddaa fidanii dubbii nu guddisanii dubbiin gaa akka amma himu kanaa miti warra biyya kanaa jirtan ni beeytanii Masriin akkamti akka dubbii tana oduma walitti haasa'anii waanuma haasa'an kana wal amananii osoo waan nan ja'uu fi viidiyoon ibina harkaa qabu tana osoo hin beeyne haasa'aniitu aboo kun nama akkanaati uummata Itoophiyaati minaamin jaaniitu magaa dubbii tana gurguddisanii wanti jaan kunna yaamaa akkasitti dubbiin boodarra guddate jechuudha. Dubbiin sadarkaa ani yaadu ol kuttee even gaa wanni dubbiin tiyya bakka san geenyan jireenya kiyya biyya tana keessatti hanga ammaa itti lafee illee bilaash ta'a biyyoon hidhaasan hibee illee carraan biyya tana keessaa bahulleen dhiphachuu danda'a. Kanaafuu osoo ani koortii sanarratti hin dhiyaanne osoo dubbiin deemtee naashinaal seekuriitiitti maqaan kiyya hin galmoonne ani achirraa akkam beetti bahuun qaba wanti ijoon mala garaagaraa dhaachuu eegalee uummata san tokko tokkoon dubbisuu eegalee kadhachuu eegalee waan barbaadan akkan godhuuf maallaqa waan isaan barbaadan akkan kafaluuf fi waanuma barbaadan na gaafadhaa jee namicha tokko nama aangoo guddoo qabu na fakkaata nama urjii hedduu qabu isa san gaafadhee akkasitti maallaqa waan nuti barbaadu siin kannaa uummata kana akka isaan dubbii tiyya gara soon fuun jechuun akka nama wantitti osoo hin taane ani nama faamilii hedduu jiraachisuu nama waan akkanaatii jee kadhachuu eegalee namichi callaa hangaatee barbaaddeetiif hin kannaa naam jenii namni biyya tana jirtanne beeytanii Masriin akkamitti akka maallaqa jaalattu dubbii tiyya jiran irraa wanti godhe jechuudha dubbii tiyya akka ol hin dabarree fi boruutti akka hin dabarre godhe namichi ammoo maallaqaan akka waasiin haa ta'u godhe jechuudha dubbii tiyya akka edanuu qofa osoo achi hin bulle achirraa bahu qofa na godhi jechuun eegalee bilbila kiyya duraan irraa fuudhanillee namatti bilbiladhee akka maallaqa illee naaf fidanii fi maallaqa illee waan danda'amu waan maallaqaan danda'amu hunda akka goonu gaafachuudhaaf bilbila kiyya harka deeffadhee bilbila illee duraan irraa fuudhanii soo bifa saniin namaa dawwaluu danda'e jechuudha akkasitti waan hunda osoo dubbiin sun deemtee naashinaal seekuriitii takkaa'u amni doolaa biyya kanaa guddaa sadarkaa sanarra geessanii sadarkaa koortirra gaa manni murtii abbaan alangaa na himatee akka wantitti
kaameraan deemaa ayyama malee isinii meetiin jira namni biyya kana jirtan ni beeytanii kaameraan deemuun dhorkadha biyya kanatti. Gaanuma deemnan malee nuti garuu ol qabdee yoo suuraa kaaste ati si dhumatte ani ol hin qabne fannifadheetiin gaa tolchisiifachuu deema akkuma isinii hime sababa kanaan egaa koortii sanarratti osoo hin dhiyaatin galgalaan kan hin bahu danda'e achumatti dubbii san callaadhaan callisiifnee jira harkaa baduu dandeenya jechuudha. Wanni na mudate kana silaan halkan san achi bulee alhamdulillah du'aayii sirnaa gootanii fi tattaaffii namoonni garaagaraa godhan keessattuu Aariif Ahmad obboleessa kiyya hedduu takka galatoomu akkasuma Abdii Bishiraa garaagaraa waan barreeffama garaagaraa na barreessuudhaan wanti adda addaa na dubbisuudhaan waan danda'an hunda godhanii jiranii sanii alatti ammoo waan dandeenyu hunda gooneeti bakka san irraa baafachuu dandeenya jechuudha. Haala saniini wanni na mudate sanii dhimma waraqaatii fi waan hidhaa salphatti ilaalamtu turre garuu salphatti rabbiin narraa guutee jechuu barbaadeeti sanii wanni jechuu barbaadu namoonni hedduun nagaafachaa waan turtaniif kan asirra dubbadhe waan salaa asirra dubbatamuu qabulan fakkaatu wanni kun akkasitti wanni kun akkasitti xumurame jechuu barbaade wanni birallee gaata sooshaal miidiyaa irratti dubbachuun barbaanne hedduutu jira. Bifa sanitti dhume amma sadarkaa akkasitti achirraa baafadhe jechuudha. Akkasitti jirri achirraa naga lakkisanii namichi sun waasii naa tahee achirraa na baase jechuudha. Osoo dubbiin sun achi hin gahin silaan edan halkan san achi bulee ara dubbiin karaa biraatti wal guddatti ani even jireenya kiyya biyya kanaa keessallee baduu danda'a. Kiyya qofa osoo hin taane akka baqatattillee baqataa biyya kana keessa jiraatanuufillee waan gaariin ta'u jeetii yaada. Waan takka ammoo wanni dhaamu barbaadu namoonni yuutuubaroota ta'ee namoonni kaameeraadhaan waan adda addaa dalagan biyya kana keessatti hedduu of eeggannoo godhuu barbaadanii godhuu qabdan. Sababni isaa kaameeraa jennaan namni ani amma naannawni naankalee dheqe sun naannawa hedduu seekuriitiin itti jabaati. Namni hedduun ammoo akka achi dheeyxanii meeshaa bitattanii fi meeshaa jijjiirratanii beeka naannawa sanitti kaameeraa qabachuun hedduu ulfaatadha. Yoo qabamtan dubbiin fiigdee daftee amne dooladhaa wal qabatti wanni bakka sanitti wanti taate even UN illee dhimma kana irratti waan nama gargaartu natti hin fakkaatu. UNHCR waraqaa ati itti jiraattu biyya kana keessa si kanuudha yoo mirga kan kee waa'ee biyya kana keessa jiraachuu irratti dhiibame qofa yoo waan akkanaati shakkamtu UN illee nama gargaartu sirriitti if eeggadhaati dhimma kana irratti if eeggachuu akka qabdan isinillee nama beektanii garuu irra deebi'ee wanni isin dhaamu kana ani kaleessa sa'a hanga sanarratti waan irra ga'een beeka wallaahi hedduu takka rifadhe wanni kun jireenya ni beektanii masrii tana keessa waan lafaa jiruuf ni beektanii waggaa dila kana akkasii lafaanee jireenya baduu danda'a jechuudha. Lafaatiin teenya lafatti hafti hidhamtellee ni baataa dhugaadha erga baatee booda immoo biyya tana keessa hara tokko deemuu hin dandeessu waan akkasiitiin takka shakkamnaan so if eeggannoo guddoo godhaa obboleeyyan kiyya kanneen biyya tana keessa jirtan wantoota akka kaameeraa fi waan biyya kana keessatti nama gartee hin hayyamamne qabatanii akka gartee waan kana qabatanii hin deddeemneen isinii dhaama. Oromoon addunyaarra jirtan ammoo hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa dhugumatti hangam takka akka isin jaalattan argeetiin jira. Oromoon akkam hangam takka akka walii dirmatti hubadheetiin jira. Wallaahi kaleessa erga achirraa bee booda laaluun ture feesbuukaa fi bilbilaa fi namoonni garaagaraa akkaataa itti wanti jechaa turtan hedduu takkan isin galatoomfachuu barbaada jechaan waan jechaan galatoomaa isin jechuu danda'u oli wanni isin naaf gootan dhugumatti bifa kanaa wal dirmatu aadaa haa godhannu hedduu takka ulfaadhaa ani nama kanaa ibsee han turreehu nama namni akkanatti dirmatee fi hangana hunda rifatuuf tokko hin seene ture so dhugumatti waan hedduu jaalalate san agarsiiftanii ani ammoo daran akkan isin jaaladhuufi Oromoo ta'uu kiyyatti akkan hedduu boonu na gootanii jirtanii galatoomaan isin jechuu barbaada jechillee yoo natti xiqqaate kanarra dabree immoo hedduu namni galatoomfachuu barbaadu Aariif Ahmad waan hedduu tokko na gargaare kaleessa waan kanarratti galatoomaa gaa hundi keessanuu ulfaadhaa warri naaf jecha bakka adda addaa fi fiigaa turtan warri bilbila adda addaa gara adda addaa bilbilaa turtan iimeela illee namni hedduun akka itti barreessaa turedha. Jarri nama kana naa dawwalanii himanii uummanni UN illee hanga ammaa dawwalaa jiranii akkaataa itti naa dirmattan hedduu takka das yaa Oromootii yaa hedduu takka galatoomaa wallaahi hedduu takka isin jaaladha.
wanni guyaan nagaa hedduudha yaanii guyaan gartee waa simuti tommoo guyyuma keessa wantiidha garuu salphumatti rabbiin irra nu olchee du'aayii teessaniini ammallee rabbiin gartee hamtuu nurraa haa qabu anaa fi isinirraa illeedha galatooma ulfaadhaa kanan jechuu dhufe thank you bilayan gay so warra biyya kana jirtan ammoo of eeggadhaa sirritti warri keessattuu dhimma miidiyaa fi sooshaal miidiyaatti wal qabatan irratti hojjetan meeshaalee elektirooniksii gaafa bittan sirriitti of eeggachuun barbaachisaadha. Dubbiin akka nuti yaadnu miti karaa biraa wal guddatti jechuudha. Kanaafuu dubbiin osoo guddattee bakka san hin geenye dhaamsuudhaaf akka irraan tana tattaaffanne kanatti rabbiin namaaf laaffisuu dhabuu danda'a. Silaan eda achi bulee irraan tana akkuma isin hime dubbiin tiyya gara naashinaal seekuriitii wal guddatti akka nama basaasaa biyya tana keessa deemee waa waraabee mootummaa Itoophiyaa takkaa'u dhaabbilee adda addaatiif erguutti fudhatanii jechuudha biyya kana keessa siyaasaa biyya tanaa hangam takka akka fokkottu taatanii beektanii sababa kanaatiif of eeggannaan hedduu barbaachisaa jechuu barbaadeeti akkasi gaa salphumatti rabbiin irra nu waalchitee du'aayii teessaniin rabbiin bakka jirru irraa nu baasee jira ulfaadhaa hedduu takkan isin jaaladhaa Oromootiyya wanni takka takka hoggaa dhuftee namaa ifa nama agarsiiftii ani Oromoo ta'uu kiyyatti akkanaan boonullee waan na godhe keessaa wallaahi wanni kun waan tokko akkaataan isin itti naadir maxxanne hedduu tokko teessa nama ja'a wal bira dhaabbachuu fuulduraaf illee akkanumatti aadaa godhannu galatoomaa ulfaadhaa hedduu tokkan isin jaaladhaa yeroo gaarii qabaadhaa hamtuu anaa fi isinirraa illee haa qabu galatoomaa isinin jaaladha.